Fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu anfayyaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii baga ayyaana du'a ka'uu Yesuus Kiristoositiin sin ga'e yaa qophii ayyaanaa irra jirra rigana guyyaa antiniiti guyyaa jimaataati har'umarraa kaasne yaa ayyaaniif hin qophoofna jechuudha. እና ያኒ ባይ ከነ ባሬዳ ያና ጋሪ akkasii ta'u abdiin qaba hundumti keenya yommuu kan itti wal biyyi yaa akkuma argaa jirtan biyya wanta gaarii ta'an jiru jireenyi ol ka'ee jira wanti hundumni awwaa ta'ee jira wanti hundummoo akka bara dhufutti kan tashaashaalee kan fooyya'ee akka ta'u abdiin qaba har'aaf garuu yaa akkuma rabbi yema rabbiitiin jechuudha jiraanne har'ageenye jirra rabbi faagalatu umani alfaatu nuti jira lubbuudhaan kan lubbuudhaan isin jirra waan ta'eef jechuudha. Asuma keessatti immoo hundumti keenya iyyuu kan waan amma dandeenyu warroota dadhabana akka yaadannu abdiin qaba. Nyaataanis ta'ee qarshiidhaan waan gargaaruu dandeenyu jechuudha. Karumarratti illee yeroo arginu yaadachuu gargaaruun abdii qabna jechuudha. Gargaaruu qabna yaadachuu qabna. Akkuma humni keenya maaliif qarshii takkan ta'ini namoota saniif gatii qaba waan ta'eef jechuudha. Garuu amma akkuma argitanii qophii ayyaanaa irra jira. Yekarasku non. Yekarasku kenal. Irafa. Nanu mata. Sportanya ada wandmen kiya. Sportanya na wandme. Obboleessi kiyya xuncaa guddaa qaba. Warri na tuquu barbaadan argitanii akka inni hojjechaa jiru. Namni takka karaa irratti natti dubbannaa dhufee kut sin godha. Namni takka zoor jettanii akka nallaalle mastanqaqaadha achumaanis. Saanitti dogongortanii jechuudha. Dogongortanii jaampuudhaan nalaaltanii jennaan isinii dhumate jechuudha. Carraan jireenyaa keessan sin jalaa tabalashee jechuudha.
ስልፔሩን ግን ለምንድን ነው ያረከው? ስልፔሪ ማልፍ ቆወት እንዴ ማልፍ ቆራ አሬ ስልፔሪ ነው ሁራን ባስቶት ዮካሉ ከዱዋ ወግን ጫማ ስፖርት ነው ጀቱ ወጣ ገባ ቁጭ ብድግ ነው እንጂ አሃ ቁጭ ብድግ አይደለም ለካ ወጣ ገባ በኦሮምኛ ምንድነው ሴና ባራ ሴና ባኖ ነትዱፍታ ነው ወዲን ነው ታዲያ እንዴ come here obbolesso gurbayo